Welcome to Dirree Barnootaa YouTube channel. I am Naol Tesfaye from Finfinnee University. Baga nagaadhaan gara YouTube channel Dirree Barnootaa dhuftanii ani Naol Tesfayeedha University Finfinnee irra. Akkuma yaadattan koorsii Introduction to Management jedhu chapter 1 up to 5 paartii garaagaraatti qoodnee akka isin biraan geenye ni yaadattu. Ammaani paartii kana yookaan tiitoriyaalii kanaan chapter 6 dha kan nuti waliin ilaallu jechuudha. Koorsii kana warri YouTube channel Dirree Barnootaadhaa fi haarawaa taatan subscribe gochuu akkasumas hiriyoota keessaniif qooduu hin dagatinaanis hin jedha osoo gara tiitoriyaalii keenyaan deemini. Tiitoriyaaliin keenya har'aa waa'ee leading or directing isa jedhudha kan nuti ilaallu. Isa dura wanti wal yaadachiisuu qabnu jiraate chapter 1 jalatti akkuma ilaalle 5 managerial function isaan jenne shanan sana ni yaadattu ta'e leading yookaan directing isa tokkodha. Amma leading yookaan directing akka one functional managerial function itti kan laallu jechuudha. Amma tutorial kana jalatti in the chapter 1 we try to see 5 managerial function those are planning, organizing, leading or directing and staffing as well as controlling. But now we try to see leading as one managerial function in this tutorial. In this tutorial, we try to see the meaning of leadership, directing, or stimulating. And at the end of this tutorial, we will see the need or importance of leadership under this tutorial. For the now, let's start from the meaning or definition of leadership. The meaning of leadership is given by the different scholar in different ways, in a different time, in a different places, in many areas. However, there are some comprehensive meaning to the leadership or directing. Among those, leadership is a process of influencing others towards the achievement of organizational objectives. Yeroo garaagaraatitti iskoolaroonni garaagaraa yookaan beektonni garaagaraa hiika liidarshippii haala garaagaraatiin ni kennan jechuudha. Yaa ta'uti garuu hiikawwan yeroo garaagaraatti beektonni kennan keessaa hiika waaltawaa kan ta'e yookaan hiika beektonni kun irratti walii galuudhaaf yaalan yommuu fudhannee ilaallu leadership is a process. Gaggeessummaan yookaan hooggansi adeemsa jedhanii kan isaan hiikanii. Adeemsa kara ittiin namoota galma yaaddame sana ga'uudhaaf nuti ittiin influence goonu, ittiin motivate goonu, kara nuti ittiin qajeelchinudha jedhaniitti kan hiikan jechuudha beektonni tokko tokko. This definition recognizes that leadership is a typically ongoing activity. From this definition, we try to recognize that leadership is ongoing activity. That means it is a continuous activity that is held within a continuous interval of the time. It is not intermittent or it is not once time process or activity. Leadership is ongoing activity. Leadership jechuun wanta yeroo tokkotti yookaan immoo taatee yeroo tokkotti qofa leadership gaggeessummaa jenneetooti irra dabarruu miti. Leadership jechuun adeemsa nuti ittiin namoota biraa irratti dhiibbaa uumuudhaan kara galma yaaddame sana specific goolii qabnu sana common goolii sana kara nuti ittiin geenyu hooggansa jechuun yookaan gaggeessaa jechuun. Leadership is a process. Since we say the leadership is a process is not one time or intermittent activity. It needs the steps, it needs the gap and the time. Yeroo barbaada, intervaalii barbaada erga processidha jennee. Processii sana keessatti kan gara human behaviorii impact gochuu dhiibbaa uumuutti kan deemnu jechuudha. After we influence the group or individual, we tend to achieve our desired goals. Galma yaadne sana kan itti geenyu jechuudha. The other definition of leadership is art. It is a process. It is art. Leadership yookaan gaggeessummaan ogummaadha. Process of influencing people so that they will strive willingly towards the achievement of organizational or group goal. First, we set our goal within an individual or within organization as a whole.
after we set our organizational goals, we tend to achieve that goal through leading, through directing. In other case, leadership is ability to secure desirable action from the group follower voluntary without use of coercion or force. Humna tokko osoo fayyadamin kara galma yaadne sana ittiin uummata yookaan immoo iyyuu subordinate sana qabannee itti deemnudha jechuudha. Leadership jechuun isa kana. As we can see from the above definition, the leadership has three ingredients. Akka meaning gara olii kana keessatti ilaalleen leadershipin ingredient yookaan immoo iyyuu komponentiiwwan gurguddoo sadi qaba. Under this definition, we try to see the leader, follower, and environment or situation that we held or leading the follower. Namoota lead goonu sana liidarii barbaachisa, hoogganaa barbaachisa. Followerii yookaan immoo namoota hoogganaman sana barbaachisa. Akkasumas immoo environmental or situationii leader and the followeriin itti adeemsa sana gaggeessan barbaachisa. Leader means it is a one with ability or capacity to understand the other motivation, to inspire them. Leader jechuun yookaan gaggeessaa jechuun nama dandeettii namoota biraa hubachuu akkasumas immoo karaa isaan ittiin motivate ta'an, karaa isaan ittiin onnachiisu, to inspire them, karaa isaan ittiin onnachiisuu danda'u. Akkasumas immoo create climate for the motivation. Kaka'umsa namoota saniif karaa itti haala mijeessinu nama beeku jechuudha. In other case, follower is individual or a group being led or influenced. Follower jechuun maybe group ta'uu danda'a, maybe individual ta'uu danda'a. Haa ta'uti namoota hoogganamanii galma barbaadame sana ga'uudha deeman jechuudha isaanii. Environment is the working environment in which leader interact with followers. Followers jechuun namoota achi keessatti lead ta'aman yookaan immoo namoota hoogganaman sanaadha. Environmentii yookaan immoo naannoo sana keessatti liidarii fi followeriin iddoo itti interact wal godhan jechuudha haala sana mijeessuu keessatti galma yaaddame sana ga'uu keessatti. Leading is a managerial function or management function aimed at setting the member of an organizing move in a direction that will achieve its objective. As I try to touch in a chapter 1, there are 5 managerial activity. Among 5 managerial functions, leading is one managerial function that aimed at directing the member of organization to move the direction to attain the desirable goals. Leading yookaan gaggeessummaan managerial functionii keessaa tokko ta'ee karaa ittiin nuti namoota galma yaaddame saniif kakaasnee ittiin nuti adeemnu jechuudha. Directing build the climate, provide leadership and arrange the opportunity for the motivation. Gaggeessummaan jechuun karaa nuti ittiin haala carraa kaka'umsaaf uumnee galma yaaddame itti geenyu jechuudha. When we say that, leading is not driving or pushing from behind. Kana jechuun leading jechuun gaggeeffamuu jechuun yookaan hooggansa jalatti gaggeeffamuu jechuun wanta duubaa dhiibbamne humnaan adeemuu miti. It is a placing oneself before a group and facilitate progress and inspire follower to accomplish organizational or a group objective. Galma waliini galma garii sana karaa nuti ittiin geenyudha. Fedhii keenyaan kaka'umsa keenyaan malee leading yookaan motivating ta'uun wanna humna namaadhaan galma sana ga'uudhaaf deemu miti. Waa'ee leadershipii haga kana hoo jenne garaagarummaa leadershipii fi managementii gidduu jiru kan ilaallu jechuudha. Leadership versus management. From the beginning, management is a broad subject that encompasses activities such as planning, organizing, staffing, directing, and controlling. As keessatti management jechuun fiildii guddaa
aktiivitiiwwan akka karoorsuu, orgaanaayiz gochuu kan qindeessuu, istaafingii, daayirektingii fi kontiroolingii kan qabatedha. Liidarshiippiin immoo gama biraatiin yommuu ilaallu, on other hand, leadership is a focus almost exclusively on the people aspect of getting a job done, inspiring, motivating. Leadership is all about inspiring, motivating, directing, and gaining commitment to organizational activity and the goals. Kana jechuun leadership jechuun onnachiisuudha, kaka'umsa horuudha, directingiidha, akkasumas immoo kutannoo uumuudha garee gidduutti. Leadership accompany the complement the management function. Management function sana karaa nuti ittiin galma geenyu karaa ittiin barbaadnu jechuudha. In short, management influences brain. Management jechuun gaggeessummaa jechuun brain influenceidha. However, or while leadership encourage heart and spirit. Garuu gaggeessummaan immoo karaa nuti ittiin onnee nama tokko, ispiriitii nama tokko ittiin kaka'umsa uumnu jechuudha. Galma yaaddame sana ga'uudhaaf. Need for leadership. Leadership barbaachisummaa gaggeessaa. Asirratti waan ifa nu ta'uu qabu garaagarummaa leadership fi maaneejimentii gidduu yommuu adda baasnee ilaallu, leadership jechuun isa afaan Amaaraadhaan marii isa jennudha yookaan gaggeessaa isa jennudha. Management jechuun immoo hooggansa yookaan isa afaan Amaaraadhaan sira askaajii isa jedhamu sana jechuudha. Management is a broad subject that encompasses activity. Activity-wwan gurguddoo shana sana kan qabu jechuudha. However, leadership is also is one other hand, it is a one of managerial function. This is the difference between leadership and management. Aga kana jenneeti barbaachisummaa leadership yookaan gaggeessummaa kan ilaallu jechuudha. The need for leadership can be explained by the fact that organization will never be successful unless they have effective and efficient leaders. Gaggeessaa cimaan hin jiraanne organization tokko yookaan dhaabbanni tokko galma barbaadame sana haga kamuyyuu qabeenya kamuyyuu qabaate galma barbaadame sana kan hin geenyedha jechuudha. Kanadha barbaachisummaan hooggansa gaarii. Effective and efficient of a leader is nothing but to create conducive environment in organization. Gaggeessummaa cimaa fi effectiveness kan qabu homaa jechuun sun taane karaa ittiin haala gaarii organization keessatti uumu jechuudha. Whatever the amount of capital invested, technology, it is nothing unless there is effective and efficient leadership in the organization. Without effective leadership in the organization will not be successful. Qabeenya hagamiituyyuu, teknoolojii hagamiituyyuu haa qabaatu, gaggeessa cimaan hin jiraanne organization tokko keessa galmi gahaa jedhamuun, galmi ni jira jedhamuun wanta yaadamnedha jechuudha. When we summarize it, the importance of directing a function in organization can be represented as directing initiate action by giving directive guidance to the employees. Directing integrate employees effort by coordinating action of member and leading toward the objectives. Gara galma yaadametitti namoota karaa qindoomina qabuun fidu jechuudha. Directing attempt to get maximum output of individual by providing ways to fully utilize the potential and the capability of employees. Karaa nuti ittiin organizationii keessatti galma jalqaba kaawwanne sana karaa maximum utilize ta'e karaa nuti ittiin iddoo yaadamne geenyu jechuudha. Kana walumaa galatti barbaachisummaa leadership. How leader influence the other. Akkamittiin hoogganaan tokko kan gareewwan yookaan follower isaa ittiin influence godhu.
Why people accept the leader? Influence of the leader. Maalidhaa fi kan fudhatu subordinatoriin waan hoogganaan isaanii jedhe. The one major reason is leader have a power. Gaggeessan tokko aangoo isaan irratti qaba waan ta'eef, paawarii isaan irratti qaba waan ta'eef kan isaan wanta gaggeessan tokko jedhe subordinator yookaan koorkariin isaa fudhataniif jechuudha. Power is a capacity of affect the behavior of other. In other words, power is ability to of individual or a group to induce or influence the belief or action of other person. Kara nuti ittiin gocha nama biraa irratti influence godhu jechuudha. It is a resource of an individual. Power jechuun qabeenya namni tokko harka isaarraa qabu kara ittiin nama tokko ittiin influence godhu jechuudha. Nama tokko irratti dhiibbaa uumuu danda'a. Paawarii akka qabeenyatti fayyadamee jechuudha. Leader in organization typically really on some or all of the 5 major type of powers. Gosoota paawarii gurguddoo 5tu jira kan hoogganaan tokko organization tokko keessatti itti fudhatama argatu jechuudha. Those are legitimate, reward, coercive and expert and referent power. Kanneen gurguddoo sababa kan paawariiwwan gurguddoo kanaatiif kan hoogganaan tokko organization tokko keessatti yookaan dhaabbata tokko keessatti fudhatama argatu jechuudha. Iddoo kamittuyyuu. Tokkoon isaanii yommuu ilaallu legitimate power or positional power kan jennu kuni it refers the power a leader possess as a result of occupying a particular position in or role in organization. Teessoo namni tokko yookaan hoogganaan tokko organization tokko keessatti qaburraa kan ka'e iddoo inni qaburraa kan ka'e fudhatama kan argatu jechuudha. It is a power that stems from the position placement in a managerial hierarchy. Gulantaa hooggansaa sana keessatti pozishiniin irra jiru sana jechuudha kan kabaja isaa kennisu yookaan aangoo kana namni biraa akka fudhatu kan taasise. It corresponds to authority. Legitimate poweriin kuni aangoo namni sun qabu irratti kan inni hirkatu jechuudha. Legitimate power exists when subordinate or influenced acknowledges that influencer has a right or lawfully intended to influence within certain boundaries. Karaa ittiin organization san keessatti karaa seera qabeessa ta'ee namoota achi keessatti hojjetan irratti subordinate irratti influence uumuu yeroo danda'u jechuudha. Legitimate power kan jennu karaa seera qabeessa. This is what we call legitimate power. One of the reason why a people accept the influence of their leadership. It is related to possession. Iddoodhaan teessoodhaan kan walitti dhufu jechuudha. Rather than the personality. Namummaa nama saniitiin ala teessoo namni sun irra jirurraani jechuudha. Fakkeenyaaf barsiisaa tokko yaa fudhannu mana barnootaa tokko keessatti daayirektarri mana barnootaa tokko ni jira, barsiisonni ni jiran. Waan daayirektarri suni jedhe barsiisonni kan hojiirra oolchanii fi waan daayirektarri suni teessoodhaan yookaan immoo poozishinii aangoodhaan barsiisota sanii ol ta'e jechuudha. It is a matter of position. Dhimma aangooti jechuudha naannoo kanatti. The higher manager in the organizational hierarchy is greater perceived power by the subordinator. Warreen isaa gadi jiran irratti iddoo olaanaadha jechuudha kan inni qabu. The other source of power or the other reason why leader influence the other and why the people received the influence of their leader is due to their reward power. Refers to the leader capacity to give or withhold the reward for the follower. Yookaan namoota influence taasisaniif kara kennaadha jechuudha. Badhaasa ta'uu danda'a, financial reward ta'uu danda'a,
boonasii ta'uu danda'a, interesting project ta'uu danda'a, akkasumas immoo better office, support for training iddoowwan kan kana ta'uu danda'a jechuudha. Riwaardiin kun walumaa galatti waan kennaadha maallaqaan wal qabatu jechuudha. Yeroo tokko tokko namoonni tokko tokko galma yaaddame organization keessatti galma yaaddame erga ga'anii namoonni iddoo gaarii performaansii gaarii qaban badhaafamuun inni suni sababa riwaardii paawuriin jirudha jechuudha. Fakkeenyaaf barataa cimaa tokko yoo fudhanne sababa inni itti cimee qo'atuu fi dhuma semisteerarra meebii badhaasni waan jiruuf kunis organization keessatti galma organization ga'uudhaaf sababni isaan xaaranii fi erga galma sana ga'ame booda intirestii mataan isaanii waan jiruuf jechuudha. Dantaan mataa isaanii waan eeggamuuf jechuudha. This is a reward power. The other one is cohesive power. It is related to the force. It is a power based on a fear. Sodaa irratti kan hundaa'e jechuudha. Yeroo tokko tokko liidarii yookaan gaggeessanii sodaa inni koorkarii irratti taasisu. It is a negative side of reward power. Reward power irratti akkasumas immoo legitimate power irratti teessoo irratti hundaa'eeti jenne kan namni hoogganaa isaadhaaf bitamu. Isa kana jalatti garuu sababa hoogganaan sun eekamsa ta'uu danda'a, akeekkachiisa ta'uu danda'a. Sababa akeekkachiisa sanaatiif kan galma yaaddame sana gahuudhaaf jarri kun yookaan immoo subordinaterii suni isaan carraaqan jechuudha. Cohesive power is ability to coerce or punish the influences or follower when they do not engage in desired behavior. Galma yaaddame sana yoo hin geenye ta'e ari'amuu jira akkasumas itti adabamuu waan jiruuf galma sana gahuudhaaf kan isaan itti tattaafatan jechuudha. From the coercive power or punishment include criticism, termination, suspension, warning letter kan akka hojii keessaa ari'amuu, xalayaa akeekkachiisaa, punishmentiiwwan garaagaraa kunniin isa kana jechuudha. Cohesive power kana. It is usually used to maintain a minimum standard. Galma yaaddame sana gahuu yoo hin baanne jedhamee waan itti kennameef jechuudha. Fakkeenyaaf hojii tokko keessatti hojjetaan tokko yaa qacaramu organization tokko keessatti istaandardii inni bahuu qabu tokko yookaan immoo wanta inni organization keessatti bahuu qabu tokko itti kennama. Istaandardii sana yoo inni haalaan hin geenye ta'e hojii kana keessaa ni ari'amta jedhamee waan itti himameef galma sana gahuudhaaf yeroo inni itti carraaqu that is a cohesive power. Kanaa jechuudha. Yoo galma sana hin geenye demooshinii yookaan immoo carraa hojii sanarraa gara biraatti darbuu waan jiruuf isa sana jala bahuudhaaf yeroo itti xaaramu jechuudha. Expert power kan jennu immoo refers to the power that leader possesses as a result of his or her knowledge, expertise regarding the tasks to be performed by subordinates. Dandeettii isaatiin, beekumsa isaatiin, expertise isaatiin kara itti hoogganaan tokko itti waan influence gochuu irratti paawarii qabu jechuudha. It is a power based possession of expertise, knowledge, skill, information. Odeeffannoo inni qabu, dandeettii inni qabu irratti hundaa'uudhaan kara nuti ittiin qajeelcha nama kanaatti fudhannu jechuudha. To the extent that the leader possesses expertise and information that is needed or desired by others, the leader has expert power. Fakkeenyaaf doktora yoo fudhan, looyarii yookaan hayyoota seeraa yoo fudhanne, yuunivarsiitii piroofeesara yoo fudhanne, dandeettii isaan ni qaban, beekumsa isaan qaban, information isaan qaban irratti hundaa'uudhaan yeroo baay'ee wanta isaan jedhamu gara hojiitti kan hiikamudha jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko dhukkubsatee mana yaalaa deemee doktora tokkoon buuphaa nyaatinoo kan jedhu ta'e namni sun buuphaa nyaatu ta'a. Ni dhiisa ajaja sanaaf. Expert power jechuudha. Sababa namichi suni waan ogummaadhaan deeggarame waan gorseef
wanta sanan taasisu jechuudha. This is expert power. The power came from the expert knowledge, specific information. Akkasumas loorii tokko wanta seeraan wal qabatu waan akkanaa hin godhin jedhamee tooti yookaan nama tokko inform godhu ta'e namni sun wanta sana hin godhu. Sababni isaatu wanti sun expertise yookaan immoo professionii isaa irratti hundaa'eeti kan inni power sana ba'e jechuudha. The other power is referent power or charismatic power kan jennu is a power that results from the being admired personally, identified with or liked by others. Aangoo nama biraadhaan admired ta'u akkasumas jaalatamuu isa sana kun immoo aangoo akkasiirraa kan dhufu jechuudha. When we admire the people we want to like them, nama tokko tokko yommuu ajaa'ibsiifannu yommuu dinqisiifannu akka nama sanaa ta'uu barbaanna. Maybe sababa namni suni wanta sanatti galma ga'eef ta'a. Nama galma ga'e yookaan nama achi dhufte tokko fakkeenya godhanna jechuudha. Gaafa nama sana fakkeenya godhan nama sanaa faana nama sanaa qabnee deemna jechuudha. We more willingly to follow the direction and exhibit loyalty toward them. Nama sana faana deemuu barbaanna. Akka nama saniitti ta'uu barbaanna. For example, movie star yookaan aktaroota fiilmiiwwan bebbeekamoo akka jara sanaa milkaa'uu barbaanna. Great athlete, great football player. Fakkeenyaaf yeroo tokko tokko fakkeenya baankii siinqee yoo fudhanne advertaayisii isaa irratti great athlete kana irratti fakkeenya fudhachuudhaaf Daraartuu Tulluudhaan advertaayisii yeroo ta'u it has its own meaning hiika mataa isaa qaba. Fakkeenyaaf gaafa ishiidhaan advertaayis ta'u baankii suni baankii Daraartuun itti qusattudha. Kanaaf Daraartuu admiiriin ishee yookaan immoo warroonni ishee dinqisiifatan akka ishee sana ta'uu waan barbaadaniif akka ishee sanatti achitti qusachuu barbaadu. Fakkeenyaaf muuvii istaarii tokko yookaan immoo aaktara muuvii keessatti beekamaa tokko yoo fudhanne haala inni uffannaa isaa haala bareedaa uffatee yoo deemu ta'e uffata inni uffatee deemu sana uffannee haala isaa sana hordofuu barbaadna. That is referent power. The strength of referent power is directly related to such factor, the amount of prestige, admiration of the influence confirms up on the influencer. Kana jechuudha. Paawuriiwwan gurguddoon sababa gochaan yookaan jecha manaajara tokkotti fudhatamuuf jechuudha. The other is kana fakkeenyaaf salphisnee yookaan gara tokkotti finnee ilaallu source of poweriin iddoo gurguddoo shanii jennee jirra. Referent power, expert power, legitimate power, reward power, coercive power. Basic of power, referent power, admiration and liking by others. Expertiin immoo dandeettii qabnu kan immoo position of expertise, legitimate, hierarchical position of authority jennee irra. Reward poweriin immoo gara fuulduraatti wayii argadha jettee gaafa xaartudha galma ga'uudhaaf. Isaan kun source of power and basic power isaanii jechuudha. Paawus gootanii iddoo kana ilaaluu dandeessu. Inni dhumaa garaagarummaa authority and poweriidha. Authority fi poweriin garaagarummaa qabani. Authority'n possessional. It is legal. However, power is ability to influence the other. This is a difference between authority and the power. Kana garaagarummaan isaanii jechuudha. Kana har'aaf kan qabannee jirru kanuma chaaptarii kana paartii lama kan itti walitti deebinudha. Galatoomaa.